Akkam jirtu nagaa fayyaa. Hey guys, hordoftoota keenya kabajamoo qaqqaalii ana Dr. Meesarii. Meesar sablamentally kan ilaalin gaa wallaansaa aadaa bifa ammayyaatiin agalgiloota hannoo irratti kan beekamu. Keessattuu dhibee hedduudhaaf hannoo irratti kan beekamu. Keessattuu dhibee kintaarot bakka isaa fi laalaan maletti madaan maletti yeroo fudhachuun maletti daqiiqaa 30 keessatti wallaannee walaba taasifna. Kottaa fayyadamaa isin jenna. Iddoon nuti itti argamnu Itoophiyaa keessa Harar Nookitti argamna. Akkasuma dhibee biraatis saayinasii, asmii, laamsha'uu, gaggabdoo, gadaameessaa, rakkina qalee, rakkina qaama keessaatii fi qaama gubbaa kan qalloo wajjin wal qabatu hundaa'u agalgiloota gayaa ta'e hannoo irratti kan argamu. Kanaaf kottaa fayyadamaa isin jenna. Teessoon keenya Harar Nookitti argamna. Odeeffannoo dabalataatiif kun bilbilli keenya asirra jira argachuu dandeessanii. Duwwaa 987 kan lammaffaa Duwwaa 920 akkasitti kanarra dawwaltanii odeeffannoo dabalataa nurraa argachuu dandeessanii. Har'a dawaa torba naachuraalii dawaa uumamaa torba kan mana keessa nuti ganama galgala itti fayyadamaa jirru akka dawaa ta'e wal barsiifne maaliif akka dawaa ta'e akkaataa itti fayyadamanii fi maaliif akka dawaa ta'e wal barsiisuu irratti kan argamnu ta'a. Saniifuu nama qaamni gubateef nama harka gubatee miilli gubateef takka qaamni gubatee dhuchaa'eef dawaa isaa torba manuma keessa kan jiru isin barsiisuu deema. Viidiyoo tan hanga xumuraa daawwadhaa. Hin kafaltanii hanga xumuraa daawwadhaa irraa fayyadamaa. Nama ibiddaan gubatee ijoollee ta'uu nama guddaa ta'uu akka itti himtanii irraa fayyadaman isinidhaamaa jechuudha. Asumaanuu kafaltiin teessan wanni isin gootan bichaan takkaffaa infoormeeshinii namaa dabarsuu haala dhibee kamirraa'u namootaan dhibee garaagaraa qaban qabeettaniif dabarsuu. Bilbila keenya kana takkaa kannuu fi takkaa yuutuubara keenya kana isaanitti agarsiisu liinkii keenya isaanii argu jechuudha. Tokkoffaa maatii keenya taatanii sabiskiraabii gootanii akka viidiyoon haaranii haala dawaa dhibee kamirrattuu viidiyoon haaranii hoggaa nuti gad dhiifne isin qunnamuuf sabiskiraabii godhaa. Eega sabiskiraabii gootanii booda yaadannoo milikitii tasilaa gamaa gamanaan tuqaa qabdu san irra geessaa achitti irra gattuqaa hoggaa tajalqabarra jirtu san irra tuqaa hoggaa gattuu itan qaxxitaa isin dhuftii jechuudha. Wanni nuti gad dhiifnu haaranii jechuudha. Kanaaf jecha hedduu takka galatoomaa laayik sheer godhaa sabiskiraabii godhaa maatii keenya ta'a maatii biraatis haaranii nuuf dabalaa isin jenna. Kanaaf amma kara dawaa wal barsiisuu haa yaanu isin jaalatu goo. Ana dawaan tokkoffaan dawaan mana keessa akka nu jiru ni beeyna. Kan beekus akka yaadatu kan beeynas akka baratu asirratti dabarsuu jirra. Kanaaf obsaan dhageeffadhaa viidiyoo tan hanga xumuraa jechuudha. Kanaaf dawaan tokkoffaan khillee takka cabsiteeti. Eega cabsite biicaa san keessaa baastee adii bichaa oota khillee adii bichaa san fuutee siiniin naqattee eega siiniin naqattee booda zeeta qontar takkaa'u zeeta qontar yoo dhabde zeeta qobboo zeetu bizirul kittaan zeetul quruy yoo zeeta qontar dhabde zeeta qobboo irraa dalagamu lamaa irraa tokko kaa harkattee irra dhabgootee illee oota adii fuutee sanirra sigalee waan walii godhu jirtuun si hima nama miilli gubate nama harka gubateef. Achii booda dhadhaa xiqqishoo maanka tokko fuutee keessee waliin laayixee jechuudha. Waliin laayixee waan dawaan qulqulleessanii jira. Sigalee taa madaadhaan qulqulleessan. Madaa qaama namaa bika kamiyyuu ka gubate haa ta'u, ka madaa haa ta'u, ka fodhare haa ta'u tan qulqulleessanii ni jira. Isiisan faarmaasii ammayyaa bira dheeytaniiti waan madaadhaan dhiqan akkasitti naa kan jettanii jechuudha. Fasaashii madaadhaan dhiqanii jira jechuudha. Isiisan fudhattanii fasaashii madaadhaan dhiqan saniin dhiitanii jechuudha. Kan mana akkamatti faarmaasii bitatan saniin dhiitanii dura eega dhiitanii booda akkasitti khillee ootasii adii san biicaa odoon ta'in
adii san fuutanii dhadhaa maanka tokko fuutanii zeeta qoontarata kaa'u zeeta alquruuyi kana lamaan keessaa harkattanitti buustanii waliin laayitanii eegaa qulqulleessaadhaan qulqulleessanii booda iddoo gubatte san akkasii ganamaa galgala dibdanii jechuudha. Haay irraa dhaabbate. Inni lammaffaa zeeta qoontar kana bichaa isaa yoo harkattanii dibdanis irraa dhaabbate. Inni sadaffaa deema yoo harkattanii ganamaa galgala dibdanis irraa dhaabbate. Inni afuraffaa dinnichuma nyaannu kana irraa solistanii foon isaa keessaa sanii fi zeytuun maanka tokko walitti urreessitanii waliin laayitanii jalaa mirtanii yoo dibdanis irraa qooraa jechuudha iddoon sun. Akkasuma inni shanaffaa kaarot kurumbaa jechuudha. Kurumbaa baala isaa fuutanii bilcheessitanii akkasitti bishaan keessa bilcheessan keessaa fuutanii yoo baala isaa irra keessan bakka gubatte sanarra irraa qoorsaa jechuudha. Akkasuma deemaa sitti gootanii irraa dhaabaa jechuudha. Kana keessatti gaa waan itti gootu hundaa'u qulqulleessaa faarmaasiidhaa bitatteeti qulqulleessaa madaadhaan qulqulleessan itti gootaa jechuudha. Akkasitti gaa inni jahaffaan wanna ni beektan hargeessa. Hargeessa jiidhaasaa harkattee irraa murtee dhabdhabbii isaa tajalaa gurra isaa san bakka gubatte sanarra keessus irraa qoorsaa jechuudha. Yoo goggogaa isaa harkattee jiistee halii wajjin irra dibdees irraa qoorsaa jechuudha. Akkasitti dawaa torban dubbanne kana qaama nama gubatee fodhoreef luchee fuudheef hundaa'u qulqulleessaa madaatiin qulqulleessaa baakteeriyaa kan faarmaasii ammayyaarraa bitattan saniin dura dhiixanii yoo dibatan haay guutumatti jechuudha. Obboleeyyan kiyya kabajamoo. Kanaaf hedduu takka galatoomaa YouTube kanarraa baay'ee takka fayyadamaa jirtanii gaaffii fi yaada qabdanis nuuf barreessaa nuuf dawwalaa isiniin jenna. Miidiyaalee sabquunnamtii keenyaa bilbila asirratti argattan kana feesbuukaa, tiktookii, yuutuub, telegiraamaa, waatsaappii, imoodhaa hundarrattuu infoormeeshina fayyaate kan gadhiisnu yoo bilbila asirratti jiru kana seef godhatanii qaxxitaa isinii dhufaa jechuun infoormeeshina keenya hundinuu. Kanaaf kallattiin dawwaltanii nu argachuu dandeessan yaada qabdanii nu barreessitanii wal quunnamuu dandeenya. Hanga dawaa fi dhibee biraa haaraan walitti deebinee